Biiroon Fayyaa Oromiyaa deeggarsa meeshaalee barnootaa birrii 600 fi 67 walitti tilmaamamu daa'imman maatii harka qalleeyyiif arjoome. Sirna walharkaa fuudhinsaa deeggarsa meeshaalee barnootaa kana Biiroo Fayyaa fi Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii Oromiyaa gidduutti raawwatame. Muhammad Nuuraa dabalata qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa wal gargaarsaa uummata Oromoof beekamtii kennuun kenna tajaajila lammummaa erga labsee namoota dhuunfaa irraa kaasee hanga dhaabbilee mootummaatti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Biiroon Fayyaa Oromiyaa deeggarsa meeshaalee barnootaa birrii 600 fi 67 fi 550 bitee karaa Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii Oromiyaatiin daa'imman maatii harka qalleeyyiif arjoomeera. Itti gaafatamaa waajjira Biiroo Fayyaa Oromiyaa Caalaa Dammana Biiroon Fayyaa fi hojjettoonni isaa tajaajila lammummaa karaa garagaraan hojjechaa turuu yaadachiisanii guyyaa har'aa daa'imman abdii boruu biyyaa fi addunyaa ta'an sababa meeshaa barnootaan akka barumsarraa hin hafneef meeshaalee barnootaa arjoomneerraa jedhan. Karaa Biiroo Dhimma Dubartiif Daa'immanii barruuleen kunniin akka daa'imman bira ga'uuf hojii hojjetamedha jechuudha. Hojii mallaqa kanaanis meeshaan bitamee asitti dhiyaate kuni dabtara barattootaaf ta'uu danda'u, dabtara lakkoofsaan 1000 ta'u, boorsaa barattootaaf ta'uu danda'u baay'inni isaa 300, akkuma kana qalama 1000 fi irsaasii 2000 bitamee kan dhiyaatedha jechuudha. Gara fuula duraattis qindoomina Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii fi qaamolee biroo waliin qabnu cimsuun deeggarsa kana itti fufnas jedhaniiru. Daa'immanuma harka qalleeyyii qofa otoo hin ta'in abbaa fi haadha isaanii dhukkuba HIVtiin fixan haga yuunivarsiitiitti barsiifnee yuunivarsiitii eebbifamanii gara jiruutti kan dhufaffaa jiru waan ta'eef hojii baay'ee lammii kalaquu irratti lammii ga'oomsuu irratti biiroon keenya hojjechaa jira. Ergama isaaf kenname kan tajaajila fayyaa hawaasaa fayyaasaa eeguudhaan cinaatti waan akkasii waan gaggaarii hojjechaa waan jiruufi qindoominni nuti wajjin hojjennu walitti dhufeenyi keenya daraan akka dabalu gamanuma waamicha isinii dhiyeessuu barbaada. Kennaa kanas immoo lafa yaadameen akka nu geessan abdii guddaadha qabne. Hooggantuu itti aantuun Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii Oromiyaa Sarkaalam Saakume hojiin kenna tajaajila lammummaa erga jalqabame hojiileen daa'immanii fi dubartoota fayyadan baay'een hojjetaman jedhan. Sababa rakkoo mana dhabuutiin rakkoo adda addaatiif warra saaxilaman akka isaan hojii kenna tajaajila lammummaatiin manni ijaaramee fi rakkoo isaan keessa jiran keessaa akka isaan bahan gochuu keessatti hojii bal'aadha karoorfamee kan hojjetamaa jiru. Lammaffaa akkuma sila kaa'aa ture sababa hanqina meeshaa barnootaa dhabuutiin daa'imman osoo barachuu danda'anuu carraa barumsaa dhaban cinaa dhaabbachuudhaan meeshaaleen barnootaa sosochii akka amma gaggeessaa jirru kanaan taasisuudhaan kenna tajaajila lammummaa yeroo gannaa hojjetamuun daa'imman sun akka carraa barnootaa argachuu danda'an hojii gurguddaadha kan hojjetamaa ture. Bifuma wal fakkaatuun dubartoota irraa ba'aa buusuudhaafis wanni hojjetamee jira. Isa qofaa miti qindoomina Biiroo Fayyaa wajjin arjooma dhiigaatiinis wal qabatee sababa da'umsaatiin dubartiin deessee dhiigni dhangala'ee lubbuu ishee akka hin dabarre qindoomina caasaa keenya sadarkaa jiru wajjin arjooma dhiigaatti irrattis sochii guddaadha kan taasisaa turre jechuudha. Deeggarsi hadha taasifame kunis waamicha sosochii guyyaa 6 biiroon isaanii taasiseef deebii atattamaa Biiroon Fayyaa kenne ta'uu yaadachiisuun waliin hojjennee jijjiirama ni finnaa jedhan. Meeshaalee barnootaa amma asii fudhannis kan biiroolee biraas yeroo darbee walitti sassaabne iddoo tokkotti jira. Daa'imman sababa harka qalleessummaa isaaniitiin meeshaalee barnootaa dhabanii carraa barnootaa akka hin arganne taasifamaa ture san bira akka nu geechisuu dandeenyu asumaan ergaa dabarsuu barbaanneeti. Gaafa wajjin hojjenne hojii gurguddaa akka wajjin hojjechuu dandeenyu wanni ilaalaa jirru jira. Kanaaf itti aansineetis karoora gurguddaa qabna. Karoora gurguddaa qabannisanis akkuma amma jalqabne kanatti waliin hojjennee fayyadamummaa dubartootaa fi daa'immanii waliin taanee mirkaneessinaa kan jedhu asumaan ergaa dabarfachuu fi